kan danda'u. Fayyaadee miitura godha himtu. Gaafiin si galtee miimaa keetan? Naa galtee garuu akkan jechuun yoon deebisuu baadhileen beeku garuu ni yaala. Abara akkuma kee yaaduma kee baruu barbaanne malee waan biraati miti. Hayyee galatooma carraa hanaa kan nu keessaniif. Tokko farratti dubartiitu miidhaman jaa dubartiidha ta miidhamtu. Sababni dubartiin ittiin miidhamtu immoo sababni tokkoffaan dubartiin laayifii isa waliin dabarsite hin irraanfattu. Laayifii jaalala keessatti waliin dabarsite takka takkaan teessee yaadachaa takka takkaan booyaa waan dabarsite waan inni waliin haasee hunda ni yaadatti yaadachaa boocii onneen isii daftee facabtu sababa kan tokkoffaan kan lammaffaan immoo takka yoo jaalatteen nama san jaalatteen dhiira biraa addunyaa kanarratti dhiirti feete bareedduu fedhe yoo bira dhaabbatteellee laaluu hin dandeessu isa malee jechuudha. Dhiirti garuu laaluu hin dandeessi. Istiin dhiirti waliin jiraattee waliin ilmoollee waliin qabaatanii hin yaadatu laayifii waan waliin dabarsee waliin dhaluu waliin horuu waliin laayifii dabarsisan dhiirti hin yaadatu takka deemnaan. Dubartiin garuu tizzitaa tirfanoo hajaamu san teessee yaadattee sanirratti miidhamti waan teessee an xalaxaltuuf jechuudha. Ifama garuu deebisuu beekne hanqanumaan beekaa galatooma. Deebisa bareedu. Deebisa bareedu. Yaa. Nafsa bisu dabarsina amma akkana feeno kuno deebisa jara keenya amma olii galle. Teekili deebisa dhugaatuma lafa keessaa lagartee. Yaa. No akkaataan itti haasawaatis akkana jechuu durreen faamiin waan hundaafuu. Shirsiin jennee. Nasraa teenya. Itti saraanteeti. Legend Nasraa. Jira yaadamtee jirta. Kanuma keessa. Yaa isinillee akkasuma. Arraa kursi jaalalaatu jira. Akkasi. Okay. Gaafiin keessanii jaalattoota lamaan keessaa dhiiraatu miidhama moo dhalaadhaa jechuudha? Yes. Yaa. Kuni beekama dubartiitu miidhama. Dhiira tokko jaalattee akka malee yoo addaan bahanii dubartii baay'eetti dhaga'ama dhuguma. Wanni isaan asaalaa fi wajjin dabarsa keessattuu jaalala jalqabaa dhiiraaf dhalaan takka wal jaalatanii jaalala bareedduu waliin dabarsaa yoo turan dhiirti yoo dhiistee deemtee dubartiitu miidhama. Onneen dubartii hedduu laaftuudha waan taateef irraanfachuu hin dandeessu. Dhiira biraatiin wal simachuun si baay'eetti ulfaata. So dubartoota miidhama walumaa galatti. Akkamitti gaa? Akkatti miidhamtu dubartiin jaalaleessiitii wajjin dabarsite yoo addaan hafan hawwiisii guddaa ture isaa walitti hidhamtee wajjiniin ture bakka onneesii keessaa hin batu. Sii gala walumaa galatti jechuun kuni beekamaadha immoo dhiirtii keeriin gootu bakka dhalaa tanaa wajjinis ni haasoo ittiinis ni janajjanti osuma hin jaalannallee dhugaatti fakkeessite amma dhalaan keenya hedduun akkitti miidhamaa jiran dhiira onnee keessaa isaan hin jaalanne fakkeeffatanii itti dhiyaatan dafanii onnee kananiif emmishee sii galee jalaan tun sii galee jaalala onnee guutuullee taqsi kanitu jirti. Garuu dhiirti maasaalaa fi haadhaaf sitti fayyadamtu jirti. Dhiirti gartee miti haala yeroo keessa jirtu sanii jechaa sitti dhiyaattus jirti. Yookaan immoo qaama keerraa yookaan fuula keetirraa yookaan immoo fayyadamuudhaaf waan sansiin dabarsuudhaaf ni jaalata dhalaa takka. Sii galee garuu dhalaan fokusii gooteefirraa hin laaltu. Namni kun bareedduu tiyyaa takkitti tiyyaa si malee maaliin qaba muknillee baala qaba haga dhumaa wajjin turre wanti feete addaan nuun baastu jee dhiirti onnee tan dhalaa tana fatat godheeti bittin godhee karoora biraa waan qabuuf laxxi jee kara biraa jalaa garagala. Isin sobuma inni dhugaatti fakkeessaa ture sanfaa dhugatti fudhattee si dhiqashoo ifarkaa bittin gooti. Anaanin jechuun asirratti dubartiin keenya dhiira tokko jaalachuudhaaf laxxi jettee itti seenuu hin qabdu. Gaafa nama tokko jaalattillee
onneen siillee bantee faamilii siillee garsiisuu hin qabdu. Hiriyoota siillee itti garsiisuu hin qabdu. Hanga isa kanatti amantee isa kana harkatti galfadhe amantee beektutti dhalaan teenya. Jaalachuu waanuma jiru jaalatamuunis waanuma jiru. Hedduu if gannaquu akka hin qabne asumaan itti hima. Kanuma gaa'ee mijee koo dhiifama naa godhaa kana caalaa jiru. Sorry. Gaaffii adeemsaafaa irratti waan gaaffii namatti jira. Gaafachuun mitaa maawwaatan. Bika sanatti soo gaaffii siin gaafane jechatti kan akka ajoo. Dhiirtii agartee muukilleen baala qabaa simaan himaaniin qabaa jiru ta'uu hunda si dabarfadhaa jettanii nama lafaan dhootanii jette. Dhalaan akkasumatti amma dhalaa fakkeenyaaf jaalalaan jaalattee dhiira tokko miskiin isoo jaanii warri akkana jaanii isi harka warraa darbitee irra guddaa dhalaadhaatu jaalaaf jee harka warraa darbee dhiira jala kuta. Kuttee yeroo jaalaltii sun numtee addaan baan ani siifin du'a si malee hin jira du'aatii kan hin taane jetteeni yeroo inni bee kan kabiraa janoo eegalte haaliinis akkasuma akka jettuun beekame ni jirti sunis masalaa ta'e. Sirriidha miji amma kana keessa maaltu jira beektaa miji amma dhiirtinis namni immoo ollaan keetilleen faamilii keetii faamilii isaa keessaa illee si kataattalan beektaa yeroo duruu amma intalti isaanii takka gurbaa tokko yeroo jaalattu warri intalaatis warra gurbaa sanii kataattala jechuudha. Warri intalaatilleen warra gurbaa san kataattala. Keessattuu dhalaan yeroo gurbaa tokko jaalattu iddoo ibsuu qabdi. Amala duraan qabdu dhiistee amala biraa fidachuu osoo hin taane amala gaarii agartee miti bakka mataa qaqqabinsa ija laafinaa waan safuu jedhamu waa hunda ofirraa eeguu qabdi. Amma fakkeenyaaf humna siitii ol si jaaladheen jira ummaatii ganii jaaladha. Babaa keenya jaaladhe yaa warra gurbaa keessan sirriitti hin jaaladha. Bakka aduutiin jiraaf wal fuudhuu qabna jechuun qabdu dhalaan. Shiigale isaan wal gaafatanii bakka isin boodatti jechuu qabdi. Boodatti jalaa haftee callistee isuma dubbistee waan isaan jidduu jiru callisuu qabdi. Yookaan immoo isin tuni balabala jetti bakka akkana jarjartii maaliif akkana jetti wanni kun jechuun seeraan eegamu. Kana jechuun dhiirarraa fakkaata. Maaliif akkana jetti faajaan sii galee gaafa immoo namni hedduu yaada baay'isaami namni kun jaalala jarjartuu siif qabaa booda miidhaa sirra fituun oolu akkuma amma jiru kanatti yoo waa dhufanillee si darbuun oolu bakka nama kanarraa boodatti jiijaanii faamiliilleen gurbaarraa boodatti qabuu danda'a. So walumaa galatti gaafa immoo dhiise gurbichi gaafa dhiise fanii moraaliin nama sanii hedduu gabboojitanii tala sanii argite dasittiin jiru bakka yeroo hunda moraaliin si waan haasawaa turte sanis ni yaadatti sii galee sila akkana jechuu baadhee sila akkana godhuu baadhee kanaaf jaalala keessatti hedduu if eeggannamaatu barbaachisa. So jaalalti qaaliidha hundaafuu waa hunda caalu jireenya ilma namaa irratti. Abse gaaffii adeemsaa. Okay, deebisaa lameenii fi yoo deebisaa qabaatanii waan deebifame irratti ilaama waan takkaatu wal qabata. Dhalaan takka yoo dhiira takka jaalatte dhiirtisan keessaan baatu, okay? Dhiirtisan keessaan baatu keessaafuu haduraa yoo jaalatte dhiirtisan keessaan baatu. Waan dila takka hedduu yaadatti maal jetti waan hedduu takka jiraa jechuudha. Kanaafuu jaalala gidee jennu irra hedduu jaalalti bultii dura malee bultii keessa miti irra hedduu nama wal beena waan ta'eeffan hundi keenyaa jaalalti kaduraatii fi kanaa kajaamu irra hedduun bultii dura nama xiqqoo muraasa takkaatu wal harkata jaalala duraa sanarratti daddafee ka hojjeteen. Kanaafuu dhalaan akka amma hubannetti haasoo keessaa dhalaan ni jaalatti. Laakiin jaalala isii kaduraasan qabatteetti hanga zalaalam jiraatti jaalalattii kaduraasan qabattee keessatti qabattee deemti isiin kalamadaatii fi kasadeessaa fuutusan hin jaalattu kaduraasan irra jaalatti keessattiis godhu jirti. Nama isiin hin raafan. Kanaafuu san akka chiitiin laallama nama kanaaf faradu jirti jechuu ni dandeenya.
ምክንያቱም No, dhalaan akkas- zamanaa akkas- irra hedduu okay gistak No, no. dhalaan Oi. zamanaa irra hedduun isaanii Faaya jiruu galchime faaya jiruu galchi ol. Oi, sirreessaa, please. okay Oi. okay wanti xabbiidhaa fi fiyyaayya Kana jechuu kiyyaa miti abbee. Jechi kiyyaa isin jaalattee jaalatamuun hawwisiiti durumaanuu sii galee. Asaallaa fi nama sana wajji dabarsiteetu keessaa dafee fachuu dhuma irraanfattiin nama ganaa dhufee isin Okay, jaalatee isinis amma jaalachuu tokko. deemtu san hawwii fi jaalala guddaa qabdiif. Malee amma isa sochii sobuu takkuun nola